Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaaf kabajamtoota chaanala YouTube Abduu Jimmaa jala jirtanu hundi keessan baga nagaan dhuftan isin jedhe daawwattoota keenya akkaataa linkii YouTube Facebook jala kaawwatanu isin agarsiisa daawwattoota keenya kaleessa akkaataa linkii barbaanne YouTube jala kaawwatanu waliin laallee turre. Har'a moo Facebook jala akkamitti akka kaachuu dandeessan warroonni Facebook irraa maamila hedduu qabdanu linkii keessan achi geessanii namoonni linkii keessan achitti yookaan immoo maqaa YouTube keessanii achitti argatanii irra tuqanii gara YouTube akka jala dhufanii viidiyoo keessan subscribe yookaan viidiyoo keessan like isinii godhanu yookaan viidiyoo keessan isinii daawwatanu haala kamiin akka jala keenyu isin agarsiisaa hundumti keessan hordofaa isiniin jedha. Channel kootiif haaraa warsaatan baga nagaan dhuftan isin jecha maatii kootti kottaa dabalamaa subscribe godhaatii. Channel ko subscribe godhaati maatii kottaa dabalamaa isin jedha hundi keessanuyyuu Abduu Jimmaa jettanii ni argattu channel YouTube kooti. Warri immoo maatii kottatan like tokkodhaan hanga dhuma viidiyoo kanaa na hordofaa isin jedha. Akkasuma daawwattoota keenya kana jala kaawwachuudhaaf Facebook bilbila keessanii seentu Facebook bilbila keessanii irra eega seentanii akkaataa maqaa YouTube keessanii achirratti barreessanii yookaan linkii YouTube keessanii achirra keessanii namoonni isin argachuu danda'anu isin jedha. Akkasuma Facebook irra viidiyoo gadhiisuu qabdu hundi keessan viidiyoo keessan gaggabaabsaati. Warri viidiyoo dheeraa qafuurraa qabdu illee gaggabaabsaati Facebook irratti gadhiisaa akka new hedduu yookaan immoo viidiyoon keessan namoota hedduu bira akka ga'uu fi isin jedha. Namoota hedduu bira akka ga'e namoonni isin bira dhufanii yookaan immoo viidiyoo keessan isin daawwachuu danda'uu fi akka jarri isin viidiyoo keessan dhufanii isin daawwachuu danda'anutti Facebook irrallee viidiyoo gaggabaabsaati viidiyoo gadhiisaa isin jedha. Haaluma kanaan daawwattoota keenya Facebook keessan irra eega seentanii profaayilii asirra yookaan immoo asirra tuqxu waggoota akka profaayiluma keessan irra waggoota akka tuqxu haala kanaaf fidee isin baasa. Fakkeenyaaf jala kaadheen jira Abduu Jimmaa dee linkiidha kuno youtube.com Abduu Jimmaa kan jedhu kuno asirra jira akkamitti akka irra kaatanu irraa baaseen isin agarsiisa goota ko editing public detail kan jedhu goota akka tuqxanii editing public detail kan jedhu tuqxanii irraa baaseen isin agarsiisa akkaataa jalatti kaawwanu. Haala kanaan bakka sana eegan tuqee asirratti illee ammallee dhufee editing your about info kan jedhu goota akka ni tuqa editing about info kan jedhu goota akka ni tuqa. Haala kanaan eegan ergu takka irra tuqee haala kanaan fidinaa baasa rooming godhee yookaan immoo irraa haqeen isin agarsiisa. Addisii akkaataa itti jala kaawwan dandeessanu. Rooming godheen haala kanaan save godhee irraa haqeen isin agarsiisa akka itti jala geessanu. Haala kanaan eegan irraa haqee maqaa qofatiin irraa haqee link irraa naqne haa ta'u malee daawwattoota keenya haala kanaan akkamitti akka isin barreessanu akkamitti akka jala kaawwachuu dandeessanu karaa sirrii ta'een eega haala kanaan Facebook jala kaawwachuudhaaf irraan galee kana maal barbaaddu editing public kan jedhu ni jira asirra ni mul'ata. Editing public kan jedhu kana waggoota akka irra ni tuqxu editing public kan jedhu gara eega tuqxanii akkamitti akka jala kaawwattanu ammallee ola xoftanii irraa olee kan ni xoftu eega irra xoftanii asirratti edit kan jettanii mul'atti link kan jedhu filefiiti edit kan jedhu waggoota akka okeetti gootu bakka sana eega okeetti gootanii asirratti kaawwachuu qabdu linkii maqaa YouTube keessanii asirratti public irra jiraachuu Facebook keessan bakka lacheen irraayyuu public irra argatanii add social link kan jedhu jira add social link kan jedhu goota kaafni tuqxu eega tuqxanii mallattoo xiyyaa kana asirratti mallattoo akka xiyyaa kana malee ni tuqxu mallattoo akka xiyyaa kana eega tuqxanii YouTube ni jira TikTok ni jira kan barbaadan isin WhatsApp ta'u TikTok ta'u waan barbaadan jala kaawwattu Instagram barbaadan an kan YouTube jala kaayes agarsiisa fakkeenyaaf waan barbaadan jala kaawwan deessine achirratti eegni YouTube gubbaatti tolis ni baasa asirratti surname kan jedhu kanatti maqaa YouTube keessanii barreessitu. Maqaa YouTube keessanii kan YouTube isinii kenne osoo hin taane maqaa ofii keessanii itti barreeffatu. Maqaa YouTube keessan gubbaarratti isinii bahu jechuudha. Fakkeenyaaf anko Abduu Jimmaa jedheen barreessaa isin maqaa YouTube keessanii barreessitu isiniin jira. Haala kanaan maqaa YouTube keessanii barreessitu ganjallaatti immoo ganjallaa kanatti immoo Abduu Jimmaa jedhee barreessinutti maqaa YouTube kooti asirratti gaa add website kan jedhu kana waggoota akkaaf eega tuqxanii fakkeenyaaf kun add website kana eega tuqxanii daawwattoota keenya maal gootu bakka add website jedhu kana eega tuqxanii as keessaa baatanii yookaan immoo Facebook keessaa baatanii YouTube keessanii seentu haala kanaan bukkeedhaa irraa baatanii YouTube keessanii irra seentanii linkii YouTube keessanii yookaan linkii channel keessanii fudhattanii yaxanii achirra keessuu isiniin jedha. Linkii channel keessanii fudhachuudhaaf channel keessanii seentanii YouTube keessan profile irra ni tuqxu your channel kan jedhu jaanii galtu hundi keessanuu profile irra eega tuqxanii your channel kan jedhu ni barbaaddu your channel kan jedhu kana asirratti okay waggoota akkaaf okay itti gootu asirratti
irraan gadee kana your channel ka jedhu profile keessan kan jallaan jira. Your channel irra eega galtanii linkii YouTube keessanii futanii achi geessuudhaaf ifama shabaqaan koo heelii qabu na jiraan annisaara. Haala kanaan eegasanii fidee channel keessan jechuudha. Channel keessan eega haala sanaan fidee about dagaltanii macarashaa irra about ka jedhanii beektu macarashaa about dagaltanii kaasanii akkamitti akka linkii keessan fudhatanii eega about dagaltanii gubbaa kanarra tuqaa sadii jirti. Tuqaa sadii sana guutaa kaafnii tuqxu gubbaa kanarra tuqaa sadii kana jirti guutaa kaafnii tuqxu share ka jedhe okay itti gootu. Share ka jedhe eega okay itti gootanii linkii sana copy godhattu. Linkii kana eega copy asirratti copy link jedhanii jira. Copy link godhattanii YouTube keessan keessanii Facebook irratti deebitu isin jedha. YouTube irraa baatanii Facebook irratti deebitanii linkii asirratti Facebook irratti eega deemine linkii YouTube keenya haala kanaan daawwattoota keenya YouTube keessaa linkii keessan fudhattanii eega dhuftanii bakka kana maqaa YouTube barreessanii asirratti website address ka jedhu kanarra eega linkii YouTube keessanii copy godhattee dhuftan sana paste gootu asirratti yookaan asirra galchitu isin jedha. Paste eega gootanii asirratti den kan jallaa kaanii jirti bakka barreeffamte den ka jettu kana goota kaanii tuqxu. Haala kanaan linkii YouTube keessanii right gootu isin jedha. Jalatti Facebook jalatti namoonni irra tuqanii akka channel keessa argatanuuf isin jedha. Mee irraa deemnee haa ilaallu daawwattoota keenya duubatti irraa deemnee galuudhaaf dhiisuu isaa haa ilaallu. Duubatti Facebook itti duubatti deemnee linkiin kun galuu dhiisuu haa ilaallu walii wajjin. Duubatti deemnee Facebook awwaala isaarratti deemnee namoonni irra tuqanii akka channel keessan bira deemanuu fi warri namoota hedduu Facebook jalaa qabdanu karaa gabaabaraan Facebook jalaa namoota hedduu dammanyaa hedduu qabaatan akka wandeessanii isin jedhan malee Facebook hedheenya maradhee nama hedduullee jalaa hin qabu. Asirratti isin iboo qaba yeroo isin save jalatti gootanii kana Abduu Jimmaa youtube.com Abduu Jimmaa ka jedhu kana mee irra tuqaa ilaalu Abduu Jimmaa ka jedhu irra maqaa YouTube keessan eega tuqxanii channel YouTube keessanirra akka jara geessuufi haala kanaan maqaa linkii keessanii hojii achi YouTube Facebook jala kaa'attanii erga tuqxanii channel YouTube keessanii keessa video isin galchaa isin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan namoonni isin achirraa qabdanullee dhufanii asirra tuqanii subscribe isin gochuu danda'u. Namoonni isin Facebook irraa qabdanullee erga tuqanii dhufanii asirraan subscribe isin gochuu danda'u isin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan warri hin beekne indaalle keessan jala kaa'adhaati namoota gara Facebook irraa qabdanu gara YouTube fidaatii subscribe akka jara isin godhanu gara YouTube geessaati subscribe akka jara isin godhanu. Yookaan immoo like isin godhanu jechuudha. Yoo isin jalan kaa'in sign in jedhanii yoo isin dogoggora jala keessanii immoo ammallee sign in jedhan namoota baay'eedhaaf hin galu. Akkasuma viidiyoo kana ilaalaatii karaa sirrii ta'een gara oliitti maqaa barreessanii gara gadiitti linkii YouTube barreessitanii jala yoo keessan namoonni biraa asuma irra tuqanii viidiyoo keessan channel keessan bira deemuu danda'u isin jira. Subscribe hedduu argachuudhaaf illee baay'ee isin gargaara. Maatii Facebook irraa qabdanu gara YouTube geessuudhaaf illee baay'ee isin gargaara isin jira viidiyoon kun. Haala kanaan hundi keessan itti fayyadamaan isin jedha. Gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti naa caafa. Warri haarawaa taatan subscribe godhuu hin irraanfatinaa isin jira. Viidiyoo keenya like gochuudhaan jajjabeessaa isin jira. Hundi keessan iyyuu barnoonni keenya har'aa asumatti dhaabbataa hanga walitti deemnutti nagaan naa tura.